ኢትዮጵያን በጠቅላላ ይኖሩባት የነበሩ ለረጅም ዘመን ለምዕተ ዓመት ደገል ሳቂ ጀላፋን ኦሮሞት ታክሱን ዘመነ መንግስት በፊት ብዙ ሺህ ዘመን የቆየ ጎሳ ነው። ኦሮሞ ከምቤኩስ ጅራ ኦሮሞን ቤኔት ጅራ ስማቸውን እየለወጡ እንጂ ከኦሮሞ ልጆች ውጪ አይሆኑ። አፋንሴ ትግሬት ሃይማሌ ቢሳካን ኦሮሞት ፕሮፌሰር ሪቆራቴ ኩን ራያ ቱለማ፣ ቦረና ቱለማ፣ ነገሌ ቱለማ ናቸው። ዱለ ከለቲ ሰዲን ጎዳማ ቱሬ ከኦሮሞ ትውልድ አልፎ አዘቦ ከንጀደሙ እንጂ ደምቢያ ይሉታል፣ ፉሪን ፎገራ ይሉታል፣ ሞትማን መተማ ይሉታል። ብያ ሲዳሌ ዋቃ ኢትባየቱ የቹዳጅ dhalli namaa waloree dachee kana guute ardii fi biyyaan dachee kana qooddatee irra jiraachaa jira. Sadarkaa biyyaattis sabaan sablammii fi uummataan akkuma waliin jireenya isaatiitiin daangeffatee jiraata. Eenyutu eessaa ka'ee eessa jiraachaa jiraan garuu ammuma turaa deemuu qorannoo barbaaduun isaa waan ta'inolleedha. Saboota Itoophiyaa keessa jiraatan keessaas horteen guddaan warra Kuush tokko saba Oromooti. Haalli qubsuma Oromoo eessaa ka'ee eessaa akka ga'u qorattoonni seenaa biyya keessaa fi alaa waggoota hedduuf irra deddeebi'anii qorachuun kitaabota garaagaraatiin maxxansaniiru ammas barreeffamaa jira. Seenaan qubsuma Oromoo barreeffame kun immoo seenaa dhugaatii kan jedhu kaleessa hanga har'aatti abbaa seenichaa kan ta'e Oromoo biratti gaaffii guddaadha. ኢትዮጵያን ያገኛት ኦሮሞ ነው። በሰፊው ሰፍሮባት ቆየ። ከዛ እየተስፋፋ እስከ ትግራይ ድረስ ገብቶ ነበር። ኦሮሞን ከረካባ ጅራን አዶታ ክርስቶስ ዱራዩ መቃ ጉዳ ፊ ጉራ ጉዳ kan qabane ከኛም ሞቱማ አክሱም ከሰት አጼ ዋዚባ namni jedhamu jira. mootiin kun maqaan kabajaasaa jechuudha. maqaan kabajaa አጼ ፈንታሌ ንጉሠ ነገሥት ዘኢትዮጵያ ስዩም እግዚአብሔር ፈንታሌ መቃን ኢሳ መቃን ከበጃ አኩማ ተፍሪ መኮንን መቃን ኢሳኒ ኃይለ ሥላሴ ዳሚቲ ኃይለ ሥላሴ ንጉሠ ነገሥት ዘኢትዮጵያ ስዩም እግዚአብሔር የዳን ኢሳኒስ አን ዋዚባቲስ አጼ ፈንታሌ አን ኢልመሳኒ አጼ ጭላሎ ኩኒ ሞቱማ አክሱም ዳሎተ ክርስቶስ ዱራ ቱሬ ከሰት በራ ዲበሰዲ ሶዶሚ ዲግደሚ ተቆፋራት ሴና ቱሬ ጀሪ ኩኒ ኦፊሳኒቲ ናኖ አክሱም ሞዋ መረዌንስ ኩፍቴ አክሱም ጀላት ዋን ቱርቴፍ የሮዳፍ ሞቲ እንዳቀ የደም አንዱ በርቶታ ኮዳ ሰደን ከሳታካ ንግስት አኖሌ የደምቲ ፋሲላ አኖሌ የደምቲ ኢሳንቱ ሙዳ ቱሪ አርግቴ ኦሮሞታ ጀቹ ኦሮሞታ ከረካባ ኢትዮጵያን በጠቅላላ ይኖሩባት የነበሩ ለረጅም ዘመን ለምዕተ ዓመት አጭር አይደለም ለብዙ ምዕተ ዓመት ኦሮሞ ነበር ተስፋፍቶ የሚኖርባት። አባቶፍ መራካ ጀዳን ዋንጋፊ ነመት ተው ከነሞ ቆራተኒ ባሱን ከየ ቆራቶታ ፊ ሀዩሌ ኦሮሞቲ አማዩ ኤርትራ ከሰት ከረሊጣ በሬንቶ ጀዳን በሬንቶ ጀዳን በሬንቱም ንጉሥ ዘከራ ወሬ በረበሪታን ወጭ አማዩ ሱዳን ከሰት ጀበል ኦባጅ ጀበል የቹን ቱሉ የቹ ቱሉ ኦባ የቹ ጀበል ጉራራ ጀበል ጉራራ የቹን ነመጭንቁ የቹ አስጨናቂ የቹ ቱሉ ጉራራ የቹን ቱሉ ሃማ ነመረኪሱ የቹ ዶጋባቱ ጀበል ኦባ ጀበል ጉራራ ኤርትራ ከረባ ከሰት አርጊጎ ጀዳም አማዩ የባህረ ነጋሽ ይሳቅ ዶሪ ቱሉ ቱሉ በዴሳ ብየኒ ሞዋ ቱሬ ጀቹ ብየ ገራር ጅሎ ረት ወሬ ገሜ ጀቹ ብየ ገራር ጅሎ ረት ወሬ ገሜ ጀቹ ጉያ ተኮ ባራ ነጋሽ ይሳቅ ፊ ገራር ጅሎን ጉያ ተኮ ወለጄሳን ሰረጸን እንግል ገርጋሩ ፊ ቱርኪ ገርጋሩ ረት ጀር ለማን ጀራራን ኦሮሞ ለማን ኩኒ ናኖ ኤሪትራ ፊ አርጊጎሳን ኡመነ ኦሮሞ ከጅሩ ላፍቲ እንጅራ አማዩ አርጊጎ ነጅራ ኡመኒ ናኖ ሰና ገሩ ሰበብራ ተኤጅራ አመንታን ሳሬ eenyummaan sarre jijjiirame jira. Oromoo kan beekus jira. Oromoon beenes jira. Laakiin haa ta'u malee Oromoo hin beekan jenne waan jennuun qabna Oromoodha. Afaan see Tigree ta'e malee biyya isaa kan Oromoo ta'e akkan siines bilan duratti inni
wala wayi kiyya takkaatoo malee ormichin inni badu Tigree taatee jirti afaan Oromoon beekti. Warri barreessitootaa fi hayyuulee seenaatii ofiin jecha biyya keessaa fi ala ta'anii seenaa qanqabne barreessaa turan seenaa Oromoo qofaa osoo hin taane seenuma biyya kanaallee dhugaa barreessaa turaniiruun gaafii guddaadha. Uummattoonni kun durumaa qabee naannoo kana jiraachaa turan. Garuu loogiin seenaa keessatti mul'atu uummata Oromoo kana ala baasee akka uummata biyya alaatii dhufe yeroo booda biyya kana qubate jechaa barreessaa turan. Maaliidhaaf kuushota keessaa harki caalaa fi qubannaa haaraan hanqabate Oromoodha. Keessattuuyyuu jiddugala Itoophiyaa qabate amma kaaba Itoophiyaa kana ga'utti asii amma Taanzaaniyaa ga'utti darbee amma Misiraa ga'utti ol darbee iyyuu Afrikaadhaa ala amma Siisiiliitti amma Ixaaliyaan amma Sooriyaa amma Turkii ga'utti uummanni kun afaasaa wal qabatee jira. Ibn maal jedha Maartiin Disalabeek hoggaa barreessu. Uummanni kun Awurooppaa kibbaa keessatti Itaaliyaa fi Turkii fi Sooriyaa keessatti aadaa ofii danda'ee afaan ofiiyyuu dubbachaa jira jedha. Qorannoo inni gaggeesseen bara 1846 keessa jechuudha. Ragaa akkanaati kan qabu. Siyaas dinagdeen hawaasummaa fi falaasamni jireenyaa qubsumaa fi haala jiruuf jireenyaa manaa fi mannee hiddaa fi latiinsaa seenaa fi seexaa dhalaa fi dhalchaa golaa fi goolloo Oromoo jaarraa tokko oliif haqaaf sobaan barreessaa turanis amma garuu seenaan dhugaan Oromoo qorattootaa fi hayyuulee hedduun barreeffamee karaa qabachaa jira. Kana jechaan garuu har'as namoonni asoosama sobaa ragaa hin qabne barreessaa jiranis hin jiran jechuu miti. Jaarraa kudarfaffaan duree yaa Oromoo roobinaa maata keenya tamanaanii. Oromoonni abbaa gadaa abbaa lubaan jaaramanii. Seenaa boonsaa galmeessanii daabbootiin keenya gara dhugaatti darbanii. ከአክሱም ዘመነ መንግስት በፊት ብዙ ሺህ ዘመን የቆየ ጎሳ ነው። የአክሱም ድንጋይ ጽፏል። በማን እንደተጻፈ መቼ እንደተጻፈ እንኳን የኛ ልብ ወለድ ታሪክ ጻፊዎች የነው አይሉ ጽሁፉ ብቻ ምን እንደሚል ባለመነበቡ ግን ለመጀመሪያ ጊዜ አክሱም እንደሌሎቹ አገሮች ለመስበክና ለመግዛት መጥቶ ኪሳራ ላይ ጣሉት ግን ኦሮሞዎች መሆናቸውን እንማብራራለን። ካባ ኢትዮጵያ keessatti wanni raawwate keessattuu naannoo Aksum naannoo Maraweetitti erga Maraween kuftee booda jechuudha. Maraween hankuushotaatti raawwachaa ture. Yeroo kana booda aadaan Oromoo aadaan kuushotaa bosonatti gale hin fagaate. Qaroomin irraa akka fagaatu godhame. Yeroo xurnoo jaarraa 13ffaa keessa warri Agawootaa falmanii lafaan naaniyyuudha. Mootummaa Aksum kufisaniyyuudha. Maquma Itoophiyaa jedhamullee loogii seenaatiin hiikkaan itti kennamaa ture har'a qorannoodhaan hiikkaa biraa argachaa jira. Jechi Itoophiyaa jedhu akkuma dur uummata fuula gurraachaa jedhamee Giriikonni baasti jedhanii odeeffamu barreeffamu qofa odoo hin ta'in Itoophiyaa jechuun hiika biraatis hin qaba. Itoophiyaa jechuun biyya siidaalee waaqaa itti baay'atu jechuudha jedhan jiru. Biyya siidaaleen waaqeffannaa ta'u waaqaaf jedhamee dhaabbatee itti baay'atu jechuudha. Amdi jedhu afaan Ingiliziitiin. Siidaan kuni kan akka siidaa Aksum, kan akka Yaa'aa, kan akka Fara'oonoonni ijaarame piiraamidoota. Siidaa hedduutu jira. Kaaba Afrikaa kana keessa amma dhageetoo gadi bu'ee Taanzaaniyaa ga'utti jechuudha. Amma jiddugala Afrikaa ga'utti biyya siidaan itti baay'atu jechuudha jedhu. Qorannoon yeroo ammaa ifa ta'aa jiru. Seenaawwan kunneen yoom qoratamanii jalqaba bu'uurri Oromoo garamii haala kamiin garamitti babal'atee erga qomoon biraatti dhufee dabalame immoo akkamiin isaan waliin jiraachaa ture boodammoo qomoon achirra jiraachaa ture eessa dhaqeeti maqaan lafaa qofti achitti hafee amantiin isaa maal ture amantii kan biraa immoo akkamiin fudhate Oromoon kaaba Itoophiyaa jiraatan kunneen qomoon isaanii balbala kamii bulchiinsi Laallibalaa akkamiin Oromoo jalatti kufee Oromoon seenaa kana akkamiin dhalootatti dabarsaa dhufee
maqaan lafa Oromoo akkamiin mogga'aa turanii egereen Oromoo har'a kaaba Itoophiyaa jiraatu maal ta'a kanneen jedhan gaafilee deebii barbaadanidha. Hayyuun afaanii Piroofeesar Kiristoofer Hireet jedhamu dhaloota Kiristoosiin duraa bara 3500 irraa jalqabee giddugalli kaaba Itoophiyaa qe'ee ganamaa Oromooti jedhee barreesse. Qe'een Piroofeesarri qorate kun qe'ee Raayyaa Tuulamaa, Booranaa Tuulamaaf Nageellee Tuulamaati jechuudha. ራያ ቱለማ፣ ቦረና ቱለማ፣ ነገሌ ቱለማ ናቸው። በጦርነቱ ጊዜ ራያና ቦረና ዘመቱ። ነገሌ ቀረ። የወንድሙ እሱ ለማስታወስ ሲወልድ ቦረና ነገሌ ያለው ልጅ። ከዚህ በኋላ እነ ሜጫ እነ ራያ እዛ ድረስ ጠልቀው ሲይዙ ቦረና ደግሞ በዚህ በመካከል ያለው ሲይዝ ከኋላ እነማን መጡ? ራያ፣ ሜጫ፣ ቦረና፣ ይሉ፣ ባቡ፣ ዋዩ፣ ኮምበልሻ፣ ባቲ፣ ከሚሴ ለጦርነት ሄደው እንዳለ እዛው ቀረ። ኗሪ ሆነ። ኗሪ ሲሆን ገዳቸውን ደግሞ በዛ ላይ ያው ገዳ አይለይም ከነሱ ስርዓታቸውን ጀመሩ። በስርዓት እየተዋወቁ አባቶች እየተዋወቁ ሲሄዱ ችን ሀገር ማን እንበላት ብለው ተቆጣጠሯት ማለት ነው። ከዛ ወሊ አሏት። ወሊ ምን እንደምትረጉም እናንተ ናችሁ የምታውቁት። የኦሮሞታ ካባ ኢትዮጵያ ከነ ይላሉሞ ዋይ ሞቶታ ጎንደር ካሱቱ ድርቀማም ኦሮሞታ ካባ ኢትዮጵያ ፊ ሞቱሞታ ጎንደር ከነ ይላሉሞ ሴና ፐረ ኩዳጃ ሶዶሚ ለማ አንጋ ኩዳ ቶርባጃ ተሚሰገሊት ኢትዮጵያን ቀብዱ ይላሉን ሙርቴሳዳም ሴናቻስ ዱፍቴ ኦሮሞ ካባ ኢትዮጵያ ይላለ የሮዳፍ ዱርሰ ሰሙ ነማ ኬሰ ከንፉ ኦሮሞ ወሎቲም ኦሮሞ ወሎ ደሜ ባርንቱ ዮታን ወስት ሳኒሞ ከረዩዳም ኦሮሞ ወሎ ጅራታን ኢልማን ሊበን kan Gondar keessa jiraatan ilmaan Karrayyuu isaan jechuummoo ilmaan Tuulamaa fi warri Raayyaa immoo gosaan Arsii irraa latanii horanii akka jiraatan kitaabni seenaa Oromoo hanga jaarraa 20ffaa jedhu ragaan lafa kaa'eera. Oromoonni kun filannaa lafaaf jedhanii qaafira isaanii gara kibbaatti fuulleeffachiisuun erga lafa kibba jiru kana abuuranii jiruu fi jireenya isaaniitiif akka mijatu baranii booda jaarraa 16ffaatti gara kaabaatti deebi'anii qe'ee isaanii akka qabatan seenaatu lafa kaa'am. Qubataa duraati Ponier yookaan immoo daggal saaqii jedha afaan Oromooti. Daggala saaqee kan qubate qubataa duraa daggal saaqii jechuudha. Naannoo kaaba baha Afrikaa kana maalidhaaf qaama uummata kuushotaati. Dhaloota Kiristoos dura miliineemii shanaffaa fi jaffaa keessatti uummattoonni kaaba baha Afrikaa jiraatan yeroo Pereeshaanonni ittis dhufanii Giriikonni lula guddaa gaggeessanii kaaba baha Afrikaa biyya Misiraa jedhamu kana saamanii humna namaa fi arbaa qabatanii walitti duulaa turan. San uummanni karaa kaabaa kuushotaa kun babal'inaa fi walirra fageenya naannoo isaanii jalqaban jechuudha biyya Itoophiyaa jedhamu keessatti. Qomoon kun yoo bakka tokko gara bakka biraatti malee lafa dheedinsa loon isaatiif ta'u filatu dursee namoota ergee ilaalchisuun lafti irratti horuu fi jireenyaaf mijataa ta'uusaa namoota qoratan ergam. ቅኝትም ይባላል። ኦሮሞን ከብቱ ነርቶ አይደለም ቃኞች ብዙ ጊዜ ተጉዘው ብዙ ሀገር ተጉዘው ቃኝተው ለከብታቸውና ለራሳቸው የሚሆን ሲያገኙ ነው ተንቀሳቅሰው የሚነሱ። Bakkaafaan Goojjam Gorgoraa iddoo diimaa Yibaabaa jedhamutti kan dhalate yoo ta'u haatisaa Oromoo Tuulamaati. Intalli Bakkaafaa walatta Israa'el immoo Yoosoo Deeqitteerumuudhaan Raasaayiluu tokkoffaa deesse. Intalli Raasaayiluu tokkoffaan immoo Dinqinash kan jedhamtu Zawudeetteerumtee Goshuu deesse. Goshuun Raas Tasammaan immoo Raas Adaal yookaan Nigus Taglaa Imaanot godhatan. Sirnoonni mootota Gondaris akkasiin wal harkaa fudhatamaa ture. Kun immoo mootonni Goojjamii fi Gondar
dhaloonni isaanii hangam Oromoodhaan akka walitti dabalame agarsiisa. Bakka afaan ammaa Gojjam keessatti Oromoota Daamooti irraa nama dhalateedha jechuudha. Isattis dhaloonni kun itti fufe. አፄ ሶሲኒዮስ ኦሮሞ ናቸው የፋሲል አባት እና ሲነግሱ መጥተው ጎርጎራ ላይ ነው ቤተ መንግስት የሰሩ ተወለዱ ባቃይ ላይ ትክክል ናቸው ጎርጎራ ላይ ቤተ መንግስታቸውን አሰሩ የእሳቸው ልጅ ደግሞ ፋሲል አሁን አለበት ላይ ያናው ከፍተኛ እንትን አሰራ እና ከዛ አልወጣም ኦሮሞ እዛው ነው አማራ ሆኖ የቀረው Alaqaa Seenaas kanumarraa ka'uudhaan mootonnii fi masaafintoonni Goojjam Oromoota amuruuti jedhe. Har'a warri Goojjam jiraatan nuti Oromoodha jechuu baatanis biyyii fi lafti Oromoo har'allee maquma isaanii ganamaatiin waamamu. ነካራ ጉዳ ጉንዲት እነ ዛላምበሳ እነ ሽራሮ እነ አምባላጌ እነ ዴራ ቆሬ ነው ኦሮሞች የሚሉት ደምቢ ጊንዶ mootonni kunneen gariin Oromoo ta'anii afaan Amaaraa dubbatanillee haati warraa isaanis Oromoo gariin isaan immoo warra Oromummaa laaffisaa ilaalcha Amaarummaa guddisaa turanidha. Adeemsi kun amantaa waaqeffannaa Oromoon ittiin bulaa ture amantoota booda dhufan Kiristaanaa fi Islaamaan dhiibamee akka dadhabuu ga'ee guddaa gumaachee sirna gadaas ni laaffise. በሰሜን በኩል ያለው ኦሮሞ እንዳለ አማራ ሆኖ ነው የቀረው በብዛት ሌሎችም ብሔሮች ያሉ ግን በብዛት ለምን ብዛትና ኃይል ስላላቸው እነሱ መሳብ ያስፈልጋል። ይሄን የሚያስረዳን ምንድነው? ለምሳሌ አሁን ባይናችን የምናየው አቡነ ተክለ ሃይማኖት ተቡልጋ ነው የወጡት። አቡነ ጴጥሮስ ደግሞ ተፍቼ ነው። አቡነ ተክለ ሃይማኖትም አቡነ ጴጥሮስም በእኛ ትውልድ ባይሆን ኖሮ ማን ያምንባቸው? አዛይጥኖን ኩን ፈይሳ ጀደም ሊቀ ጠበብት ተይ ወከንሞ መና ኦርቶዶክስ ክርስቲያኒ keessatti luba olaanaa ta'ee filatan amantaa kana jijjiirsiise ሰሰኒዮስ አማንሲሴ ተው ሰሰኒዮስ jijjiirama fide እየተመረጡ ለሰው ስም ስለሚሰጡ እንጂ ነጽርጻ ድንግል ብንል ለብለን ድንግል ብንል ዘራይ ቆብ ብንል እነ ይትባረክ እነ ለይኩን አምላክ እንዲህ እየተባባሉ የሚሾሙት ስማቸውን እየለወጡ እንጂ ከኦሮሞ ልጆች ውጪ አይሆንም። waaqeffannaan ala amantiiwwan biroo gara biyya kanaa otoo hin seeniin dura Oromoo fi saboonni biroo wajjin tokkummaadhaan irreeffachaa akka turan seenaan ni ibsa. ጃንተከል የሚባላል ጃንተከል ሃይማኖት ተመግባቡ በፊት ኦሮሞዎችና አማሮች በአንድ ሆነው ሥርዓተ ጥምቀትን ፈጽመዋል ጎንደር ውስጥ። ትውልዱን በሙሉ ስትሄድበት ከኦሮሞ ትውልድ አልፈው ስሮ መንግስት ምንላቸው ለምሳሌ ቅድም ነገር ያለው በየሃይማኖቱ ማርቆሮስ ጎርጎሮስ እየተባሉ እንጂ ይሄንን እምነት ሄደው ተምረው በትልቅ ደረጃ ያመጡትም እኚህ ኦሮሞ ናቸው። ሌላ የለም። ስታገኝ እነሱን የመጀመሪያ የምታገኛቸው በቦታው ላይ። Oromoonni kunneen sababa sirnoota cunqursitootaan aadaa fi afaan isaanii jalaa dadhabuus har'as achuma jiraatu. ሃይማኖት በጣም ወደ ኦሮሞ በጣም እንዲሰራጭ በመደረጉ አሁን ጎጃም ኩሽ ቦነያ ነው ኩሾይ ናቸው ጎጃም ውስጥ የገቡት። ከየትም ሀገር ብትሄድ እንደ ጎጃም ቤተክርስቲያን የሰፋበት ሀገር አታገኝም። በብዛት ለምን እዛ ነው ኦሮሞ መንጋ ታንጭቆ እንዳለ የገባው። ሌላ ምንም ቅይጥ አልገባበትም። ጎጃም ውስጥ ጎጃምን ሲሻገር ኦሮሞ ብቻ ከዛ እንዳለ ነው ሳይንቀላቀል ምን ሳይል እስከ ኤሊባቦር የዘለቀው። mootota Oromoonni kunneen ittiin bulaa turan keessaa mootummaan Daamoot Morkaa Kittaa, mootummaan Zaagwee immoo mootii lammiin bulchaa akka turan seenaan ragaa ba'a. Dhaloonni kun itti fufe
Aadaaf Oromoon daamotaa mootummaa daamotaa kun mootummaa cimaa ture. Mootummaa daamotaan kun kan kuffise mootummaa Agaw kan kuffite mootummaa daamotaati. Agaw duula itti kaasnan hin kuffise. Sana booda Agaw mootummaan Agaw achumaan hafte. Amantichi garuu waan amantaa kiristaanitiiti kan daamotaa kun. Mootii morkaa kittaafaa kan jedhamu biyya san gaggeessaa ture daamota. Naannoo sanatti mootummaan Oromoo cimaa dhufee jechuudha. Mootummaan Oromoo kun cufee Gondoris dhuunfate. Oromoonni kaaba Itoophiyaa Gondar jiraatan kunniin Oromoo Maccaaf Tuulamaati. Qomoon kun kibbaa fi lixa Goojjamii kaasee Angaaroo Xaanaatti osoo Agaw hin dabalatiin Oromoonni Maccaa qe'ee isaanii ifatanii kan irra jiraachaa jiran yoo ta'u, karaa ba'aatiin immoo Sonee Sonaayee kan jiraatu Oromoo Tuulamaati. Karrayyuun kun hamma kaabaa kana qaabatti bal'ateeti kan jiru gosni karrayyuu kun Wallorree Liibanirree karrayyuudha. Ilmaan karrayyuuti jechuudha. Jajjuu keessa akkuma jirutti jajjuudha. Lafa jajjuu jechuudha. Jajjuu jechuun urunguu beektaa? Urunguu halkan iyyitu. Naannoo tulluu san tulluutti itti baay'ataa naannoo san urunguun sun jiraatti jajjuudha. Jajjuun immoo aadaa Oromoo keessatti waan ergitu qabdii galgala waan iyyituuf rakkoo qabdii waan jedhaniif jajjuu jedhu. Amma aadaa kana jijjiiranii naannoo sanitti lafa muraatii jedhu. Jajjuun hoggaa iyyites namni du'ee jedhama. Gamanaa hoo iyyite gamasii du'a gamasii hoggaa iyyite gamanaa du'a jedhu namni. Aadaadha kun aadaa keessatti waan jiru jechuudha. So afaan Amaaratiinis jechuma kana itti fayyadamu aadaadhuma kana. Kibba ba'aan immoo Daamotii Lumaamee Dambalaa Jigjigaan qaxxaamuree Angaaroo Xaanaatti saba jiraatu. Warri Tuulamaa immoo karaa ba'aa Diimaa Bichanaa fi Mooxaadhaa hanga Walaqaa fi warrootaa ga'utti warra Waloreedha. Naannoo Xaanaa yookaan galaana Xaanaa sana naannoo sanaan jiraatu Beejjaa fi Oromoo fi Qamaantidha. Hin qubsiisanii mootummaa Gondor istaabilaayishii godhan naannoo sanatti jechuudha. Uuman. Yoo uummataan irra caalaa mataan isaa Libna Dingil haadha manaa Oromoo qabaayu Leelee Jaarraa nama jedhamtu. Fakkeenyaaf haati mootii Miinaas Leeleedha. Leelee Jaarratti. Ilma Libna Dingil jechuudha. Ilmi hangaftichi Galawudiyoosi. Haadha manaa biraarraa dhalate. Miinaas biyya alaatti gurguramee dhufe. Biyyatti dhufee mootii ta'e. Horteen isaa sun Oromootuma keessattuu Daamota irraa dhalchaa dhufe. Oromoota Daamota irraa dhalatanii dhufa. Walumaa galatti Oromoonni Gondar jiraatan sirna gadaa jalatti wal gurmeessuudhaan qomoowwan gurguddoo waloo lamaan Afree fi Sadachaan qoodamuun naannoo jiraachaa jiran Buree, Wambaraa, Yilmaa fi Dheensaatti diina isaanii ofirraa qolachaa turani. Garuu suuta suutaan fuudhaa fi heerumaan saboota biroo naannoo